Ashama harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessaniif warroonni shaffila baalee tuubii maamila ta'uu barbaadan hundi keessaniif kan taatan waliif sheer godha. Namoota hedduu zeeniin yeroo dheeraadhaaf dalagaa turte irraa dhaabbachuun isin beekama. Kan ji'a 5 ji'a 6 fi sanii ol itti fayyadame irraa dhaabbachuun ni beekama. Haaluma kanaan akkaataa shabakaan keessan alaatuulii itti dalagu isiniif himna qabannee dhiyaanne irraa waan ta'eef nu faana bu'aa isiniin jenna. Dursa shaffila baalee tuub subscribe gochuu hin dagatina. Shaffila baalee subscribe gochuu keessan hin dagatina. Akkasumas viidiyoolee adda addaa ni argattani. Subscribe gochuu hin dagatina ilmaan Oromoo hundi keessanuu isiniin jenna. Kanaafiyyuu gara aappichaatti isin dabarsina. Nu faana bu'aa nu hordofa. Aappicha miseejii keessan keessa galtanii aappii tokko osoo gad hin buufannee jechuudha. Miseejii keessan keessa hogguu galtan 959 jettanii erga barreessitan booda qubee gugurdaadhaan SM2 kan jedhu kana irratti erga kaardii abbaa 15 itti guuttan booda ergattanii jechuun waan ergadhee jiruuf keessaa qabaa sandi gootanii. Kanaafiyyuu miseejichi isinii dhufaa jechuudha. Kaardii abbaa 15 erga itti guuttan booda SM2 9 gara 95 tti ergitanii 959 irratti SM2 ni ergitanii. Kanaafuu daataan keessan guyyaa 10 yookiin torbaan tokkoof jedhee gadi isinii dhiisa. Inni kan dalagu garuu akkuma duraanii san yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeessanii torbaan boodas akkasuma itti fufaa jira. Ka itti fayyadamne argine waan taateef galatooma nagaan nu bula.